Egaa viidiyoo har'aa keessatti immoo kan ilaallu akkuma kana dura viidiyoo isiniif hojjedhe viidiyoo kana ilaaluu dandeessanii teelegiraama keessan irratti ji'a tokko keessatti qarshii 5,000 hanga 50,000 illee akkuma dandeettii keessaniitiin yookaan immoo iskilii keessaniitiin hojjechuu dandeessan jedhee viidiyoo irratti isiniif hojjedhe jira. Viidiyoon san namoonni baay'een daawwattanii jirtanii thank you. Egaa viidiyoo san irratti immoo gaafiiwwan ka'an keessaa tokkoffaa akkamitti hojjechuu dandeenya diiteel nu barsiisi kan jirudha. Lammaffaa immoo karaa ittiin hojjetan nutti agarsiisii warroonni jettan jirtanii soo isiniif dhufe jechuudha. Egaa viidiyoo san keessatti karaa ittiin teelegiraama irratti qarshii 5,000 hanga 50,000 hojjechuu dandeessan jedhee isiniif hojjedhe irratti egaa gosa shaniin kan isinitti agarsiise gosoota shan damee shan irratti qarshii kana hojjechuu dandeessan even dameedhaan qarshii kana oles hojjechuu dandeessan yoo hojjettan jechuudha. Kan isin gaafatu tokkoffaa yeroo keessanii lammaffaa immoo iskilii keessanii sadaffaa hard work wanta jennuudha jabaattanii hojjechuudha. Wantoota kanneen qabaattan taanaan teelegiraama irratti qarshii barbaadan hojjechuun ni danda'ama. Inni tokkoon kun garuu dameewwan hafan afranuu uf jalatti hammateetiin jira. Karaan amma ittiin hojjettan afran hafan kiriptookaaransii qabatee wantoota baay'een ni jiranii tartiibaan ni ilaalla. Paartii kana irratti garuu akkamitti hojjechuu akka dandeessan kutaa san keessaa akkaataa ittiin teelegiraam chaanaalii banattanii fi akkanumallee teelegiraam guruppii banattan isinitti agarsiisa. Egaa kanneen lamaan qabaattan ta'an teelegiraam chaanaalii yoo qabaattan akkanumallee teelegiraam irratti guruppii yoo qabaattan guruppii keessan meembarii keessan guddifachuudhaan onlaayinii irratti qarshii hojjechuu dandeessan. Kana qofa osoo hin taane dabalataan qarshii hojjechuudhaaf dameewwan hafan tartiibaan itti deemna. Kutaa kana irratti garuu isaan kanneen lamaan qofa banachuudhaan akkamitti hojjechuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. So kanaaf highlightii tokko isinitti agarsiisee namoonni akkamitti hojjechaa karan isinitti agarsiisetti walitti deebina salphamatti jechuudha. Mee gara teelegiraamaatti seennee salphamatti haa ilaalu gara teelegiraamaatti seentanii wanta tokko namni teelegiraama irratti akkamitti hojjechaa akka jiru highlightii qofa isinitti agarsiisuu barbaada waan ta'eef jechuudha. So gara teelegiraamaatti yeroo seentan teelegiraama irratti gara teelegiraama kan kootti ni seenaa. Ergasii immoo namni akkamitti hojjechaa akka jiru highlightii isinitti agarsiisu guruppii fi teelegiraama mataa isaa banatee jechuudha. So teelegiraama irra seenee jira akkuma asirratti argattan mee guruppii tokko yookaan immoo chaanaala tokko sarchi hagoon fakkeenyaaf asumarratti so akkuma asirratti argattan odaa finfinnee kan jedhu egaa chaanaala teelegiraamaatu jira. Isni kun akkamitti hojjechaa akka jiru mee haa ilaallu. So isa kana ni banna. Ergasii akkuma asirratti argattan sabskiraayibara yookaan chaanaalli kun nama meeqa qaba jechuudha 360 qaba. So namni kun maal hojjetaa kan jedhu mee haa ilaallu. Akkuma asirratti argattan asirratti bilbila ni beeksisa. Bilbiloota adda addaatti baay'inaan kan inni asirratti beeksisu. Isaan bilbiloota kanneen beeksisuudhaan salphamatti qarshii argachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila kana tokkocha yoo kan gurguru ta'e salphamatti qarshii 1,000 ni argata. So nama 15 yoo kan gurgurtan taate salphamatti qarshii meeqa akka argattan isinittuu tilmaamuu ni dandeessan 15,000 nama 15tti bilbila yoo gurgurtan ji'a tokko keessatti jechuudha. So 15,000 hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Hamma dandeettaniin garuu achii ol yoo kan gurgurtan taate onlaayinii keessan irratti salphamatti amma fakkeenyaaf asirratti ilaalan Galaxy Samsung Galaxy S24 Ultra dha bilbilli kun akkuma asirratti argattan storage isaa 512 dha akkanumallee RAM isaa 12 dha. Egaa price isaa maalidha 118 dha jechuudha. So price asirra kaa'ee jira. Amma isin maal gootan jechuudha groupies channels tokkoon hojiin isaanii garuu akkamitti kireeta akka godhatan isinitti agarsiisa. So isin maal gootanii bakka tokko dheeytanii yookaan immoo kaampaanii tokko yookaan immoo mana mobaayilaa tokko dheeytanii mana mobaayilaa isa wajjin waliin haasoftanii ergasii immoo mobaayilota achi keessatti argamu riikaardi gootanii suuraa kaastanii storage isaa wanta isa mul'isu bal'inaan erga uumtanii booda chaanaala keessan kan teelegiraama irratti yookaan immoo guruppii keessan kan teelegiraama irratti poosti gootan. Ergasii immoo namoonni guruppii kana ilaalan akkuma an ilaalaa jiru kana jechuudha wanta barbaadan ni bitatu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan adreesii keessan asirra keettanii fi ergasii direct ni bitatu. So kan akkamitti hojjechuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu salphaadhaan jechuudha. Dursitanii akkamitti kireeta godhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa dursitanii jechuudha. Ergasii immoo akkanumallee guruppii keessan kan teelegiraama yoo qabaattan akkamitti hojjechuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kutaa jalqabaati. Inni kun guruppii fi chaanaalli keessan kan teelegiraama bifa sirriidhaan banatan kun guutumaan guututti qabdan taanaan isaan hafan afran irratti immoo hojjechuudhaaf isaanuma kanneen itti fayyadamtan. Hojiin garagara garuu isaanuma kanatti fayyadamtanii jechuudha. Chaanaalli vaaliyuu guddaa qaba teelegiraama irratti guruppiin illee vaaliyuu guddaa qaba. So akkamitti hojjechuu akka dandeessan ammoo bal'inaan diiteelli ilaalla. So jalqaba irratti akkamitti guruppii banachuu akka dandeessan lammaffaa irratti immoo chaanaalallee akkamitti banachuu akka dandeessan achirratti immoo akkamitti poosti gochuu dandeessan meembarii keessan yookaan immoo sabskiraayibara keessan akkamitti guddifachuu dandeessan kan jedhu kanneen bal'inaan ni ilaalla hanga dhumaatti nafaana turaadha. Yoo yaa shamarra kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap bakka jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha egaa viidiyoo kana keessatti guruppii fi channel Telegram akkamitti banachuu akka dandeessanii fi achirratti immoo akkamitti hojjechuu akka dandeessanidha kan ilaallu jechuudha. Highlightii isiniif kenna highlightii sanarraa ka'aatii research hojjedhaatii ergasii immoo irraa fayyadamaadha. Namoonni baay'een akkaataa ittiin isinitti hojjettan
yoo isinitti agarsiise isa hafe immoo isintu irratti hojjeta. Wanta jiru isinitti agarsiisa ergasii immoo achirraa fayyadamuu dandeessan. Egaa chaanala kana irratti isinitti agarsiisee jira akkamitti namni kun hojjechaa akka jiru highlight isinii kenna. So isaan chaanaloonni gurguddoon jiran gruppiiwwan gurguddoon jiran kan wanta barbaadan irra bitachuu barbaadan dandeessan jechuudha. Isa build gochuu dandeessan. Garuu isin mana elektirooniksii yookaan immoo mana meeshaa sun irraa gurguramu qabaachuu dhabuu dandeessanii qaamaan dheeyxanii haasofsiiftanii wanta akkanaa siif gurguraa koomishinii hagana fudhadhaa gatii kan kee hagamii gurgurata yoo ta'e namni kamiyyuu gabaa barbaada waan ta'eef abbaan elektirooniksii sanii yookaan abbaan suuqii sanii suuparmaarkeetii sanii yookaan immoo dhaabbata ta'uu danda'a dhaabbata sanii ni barbaada. So salphumatti moobaayila 10 yoo gurgurtaniif isin inni kan barbaadu qarshii ofii kan ittiin gurguratu qofaadha. Isin immoo irra dabalatanii koomishinii keessan jechuudha ergasii immoo gurguruu dandeessan. Egaa inni kun jechuun daldala isa maal ta'e modern ta'e online irratti jechuudha. Modern jechuudha. Daldala ta'e modern jechuudha. So isa kan akkamitti Telegram irratti akka hojjechuu akka dandeessan ni ilaalla gadhumatti nafaana turaadha. Egaa warroonni YouTube channel kanaaf haarawwatan subscribe, like, share gochuun irraanfatina irraa fayyadamtan waan ta'eef. So amma gara barnootichaatti. Egaa jalqaba irratti akkamitti chaanala Telegrama akkamitti banachuu akka dandeessan ni ilaalla. Chaanala Telegrama banachuudhaaf yookaan immoo gruppii Telegrama banachuudhaaf maal isin barbaachisa? Telegram accountidha. So gara Telegram accountii keessanitti ni seentanii eegduu tokko salphaadha. Jalqaba irratti chaanala Telegrama akkamitti banachuu akka dandeessanidha. So gara Telegramaatti erga seentanii booda asirratti mallattoo irsaasiitu argama. Mallattoo irsaasii kanarra kilik gootan. Ergasii immoo kan jalqaba irratti argamu gruppiidha. Ergasii immoo chaanala. So jalqaba irratti kan isin banee isinitti agarsiisu chaanala jechuudha. New channel kan jettu kanarratti kilik gootan. So hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo create channel akkaataan itti banattan hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo fakkeenyaaf inni kan koo maqaa brand ta'e kan isin ibsu asirratti fakkeenyaaf kan koo ani Mu'ee Market jedheetiin itti fayyadama. So channel haarawaa banachuudhaaf deemaa jechuudha. So Mu'ee Market kanaan na beekanii jechuudha. So waa'ee maaliitii jechuudha waa'ee marketiiti yookaan immoo bittaa gurgurtaa adda addaa asirra beeksiftan waan ta'eef Mu'ee Market jettan. Kiriptoo irratti yoo hojjetan ta'e immoo Mu'ee Kiriptoo karaa adda addaatiin chaanala Telegram irratti hojjechuu dandeessan. Malee YouTube channel yoo qabaattan brandii isaa uumuu yoo barbaadan immoo asirratti akka barbaadanitti jijjiirachuu dandeessan. So ergasii immoo description irratti immoo wanta isin hojjettan fakkeenyaaf gurgurtaa jettan fakkeenyaaf gurgurtaa ani damee tokkotti isinitti agarsiisee isin gara barbaadanitti hiikkachuu dandeessan. Fakkeenyaaf gurgurtaa akkuma asirratti argattan description jechuun waa'ee Telegram kana kan ibsu ni barreessitan. Fakkeenyaaf gurgurtaa meeshaalee elektirooniksii adda addaa ni argattu jedheera. So namni chaanala kanarra yeroo seenu maal akka hojjetu asirra argachuu danda'a. Gurgurtaa meeshaalee elektirooniksii adda addaa asirra akka argattu ni beeka. Meeshaaleen elektirooniksii gosa baay'ee. Isin uffata ta'uu danda'a. Akkanumallee dibannaa adda addaa ta'uu danda'a. Wanta barbaadan irratti hojjechuu dandeessan. Ergasii immoo mallattoo raayitiitu argama. Mallattoo raayitii kanarra kilik gochuudhaan chaanala keessan create gootanii jirtanii jechuudha. So amma chaanala keessan create gootanii jirtanii amma wantoota tokko tokkodha jechuudha. So amma kan barbaachisu jalqabarratti chaanal type public gootan maaliif namni hundumtuu akka ilaaluudha. Private channel yoo ta'e immoo namni kamiyyuu ilaaluu danda'u kan keessan qofaadhaan linkiidhaan qofa ergitanii namni seenuu danda'a. So public irra ta'u ni ilaaltanii ergasii immoo public link ka jedhu ni argama. Public link kanarratti immoo linkii mataa keessanii create gootan kan keessan jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo inni kun qabamee jira Mu'ee Market qabamee jira. So lakkoofsa itti galchitan lakkoofsa tokko yookaan ammas lakkoofsa tokko yeroo itti galchu naati jee so yoo qabamee jira isiniin jedha. Fakkeenyaaf inni kun qabamee jira. So akkuma asirratti argartan namaan qabamu isinitti beeksisaa jechuudha. So this link is already taken namaan qabamee jira. So lakkoofsa wayii itti dabala ergasii immoo namni hin qabamne jechuudha. So username kan koo isa kanaadha jechuudha. Akkuma haala kanaan create godhachuu dandeessan ergasii immoo right. Amma maal banattanii jirtan jechuudha. Ergasii immoo maal add godhaa isiniin jedha. Subscriber yookaan immoo namoota muraasa kan Telegram keessan irraa qabdan keessaa muraasa achirratti add godhaa isiniin jedha. Nama muraasa add godha. So isin nama muraasa add gootan jechuudha. Isaan kanneen keessaa useroota qabdan yookaan immoo kontaktiiwwan qabdan keessaa muraasa achirratti add gochuu ni dandeessan. Add godhatanii ergasii immoo right gootan haga barbaadan add godhadhaa. Ergasii immoo channel keessan banattanii jirtanii. So send invite link ka jedhu ni argama. Isaan kanneeniif invite link erginaan jira. Maaliif hin qaba waan ta'eef. So haala kana Mu'ee Market kan jedhamu channel kan koo kan Telegrama banadhee jira. So isa kana immoo adjust gochuun dirqama. Profile illee qabu asirratti logo yookaan profile picture qabu. So isaan kanneen sirreeffachuudhaaf keessan kan irratti kilik gootan. Ergasii immoo description isaa kana fakkaata. Description asirratti adjust gochuu dandeessanii. Linkiin keessan kanaadha. Akkanumallee QR code qaba. QR code illee asirratti ilaaluu dandeessan. Kan Mu'ee code kan koo jechuudha. Isa kanaadha. Egaa at Mu'ee Market 11 kan jedhu kanaadha jechuudha. QR code asirratti isinii fidaa jechuudha. So linkiin keessan kanaadha. Isa kana namaaf erguudhaan yookaan immoo channel kana seenuudhaan namni isa kana fayyadama. So ergasii immoo asirratti wantoota argamantu jiranii isaan kanneen tokko tokkoon isinitti agarsiisu. jalqaba irratti profile picture keessan sirreeffachuu qabdanii so kanas gochuudhaaf mallattoo irsaasii irratti kilik gootanii ergasii immoo asirratti profile picture keessan ni fudhattan set as photo kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan
So anis makanatti suura makan koo kanatti fayyadamee jira jechuudha. Suura makan koo kana fayyadamee jira. Isin profaayilii keessan asirratti ni qopheeffattanii jechuudha. Loogoo ta'uu danda'a, suuraa keessan ta'uu danda'a. Wanta elektirooniksii ibsu soo ta'e murteessaadha. Wanta isin hojjettan san wanta ibsu. Maaliif namni achirraa barbaada waan ta'eef. So haala kanaan ergasii kana ni sirreeffattanii amma wanti siraa maalidha? Channel typeidha. Public ta'uu check godhadha. Public channel ta'uu qaba. Linkiin keessan kanaadha. Ergasii immoo right. Okay? Ergasii immoo ammas wantoota sirreeffatan keessaa osoo saving godhin jechuudha. Ammas maalidha? Asirratti administer kan jedhu ni argama. Adminii keessan asirratti edachuu dandeessan. Fakkeenyaaf add admin nama adminii isinii ta'uu danda'u. Bakka isin hin jirretti nama channel keessan isiniif hoogganuu danda'u jechuudha. Add admin kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo namoota adminii keessan yookaan immoo ta'uu barbaadan asirraa ni filattan nam tokko jechuudha. Namni kun immoo bakka isin hin jirretti channel keessan kan telegiraamaa isiniif hoogganaa yookaan immoo channel keessan irratti wanta post gochuu barbaadu isa immoo egaa maal gochuu akka qabu asirratti ni heeyyamtanii fakkeenyaaf change channel info waa'ee channel keessanii information guutuu akka jijjiiruu barbaadan isa kana tiik gootanii yookaan immoo akka hin jijjiirre channel keessan akka hin tuqne barbaadan kana irraa cuftan. Ergasii immoo namaaf message akka deebisuu barbaadan isa kana right gootanii yookaan immoo irraa cuftan. Egaa wantoota asirratti argaman kanneen namaaf invite linkii akka invite godhuu barbaadan isa kana right goota. Isaan kanneen keessattuu on godhaadha. Maaliif adminiidha waan ta'eef bakka isin jirretti isin fayyaduu danda'a waan ta'eef. Add new admin nama biraa adminii akka inni hin goone immoo isa kana irraa cufaadha. Isa shanaffaadha. Isaan kan wanni yoo bantaniif illee rakkoon qabu. Ergasii immoo right. So bakka isin hin jirretti namni kun maqaan userii kanaa jechuudha. Namni kun nama isin beektan ta'uu qaba. Nama isin tajaajilu ta'uu qaba. So namni kun bakka isin hin jirretti isiniif maal ta'a jechuudha. Egaa adminii ta'ee channel keessan kana isiniif eegana jechuudha. So asirratti save gootan. Ergasii immoo inni biraa immoo wantoota baay'eetu jira as keessatti gaafachuu dandeessanii affiliate program kan jedhu ni argama. Egaa subscriber keessanii yeroo guddifattanitti affiliate programii kanatti illee fayyadamtanii qarshii hojjechuu ni danda'ama. So affiliate programiin kun egaa wantoota baay'ee of keessaa qaba. Wantoota kanneenitti fayyadamuudhaaf immoo subscriber keessan jalqaba guddifadhaati. Ergasii immoo akkaataa irratti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Amma wanta murteessaa ta'e akkamitti hojjechuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Ergasii immoo membarii keessan itti dabalachuu yoo barbaadan nama add gochuu yeroo barbaadan akkamitti akka godhatan illee boodarra isinitti agarsiisa. Ergasii immoo save gootan. Okay? Save gootan. Ergasii immoo channel keessan kana fakkaata jechuudha. Amma channel kan koo profile picture egaa create godhee jira. Egaa asirratti yoo argitanii jirtan ta'e subscriber nama 12 qofa qaba miti. So subscriber dabalachuu yoo barbaadan nama add godhachuu barbaadan kontaaktii keessan irraa egaa maal gootan jechuudha. Subscriber kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo add subscribers. Ergasii immoo namoota asirratti argamu kanneen keessaa kan isin beektan ta'uu danda'a. Kontaaktiiwwan keessanii add itti godhatan jechuudha. Tik itti godhatan. Ergasii immoo mallattoo raayitiitu argama raayitiitti gootan. Ergasii immoo add nama torba add itti godhee jira jechuudha. Channel setting kan jedhu kana keessa seenuudhaan immoo waa'ee channel keessanii kana adjust gochuu dandeessanii jechuudha. Gabaabinumatti haala kanaan yoo wantoota kanneen sirreeffatan channel keessan haala kanaan create godhachuu dandeessanii jechuudha. So amma immoo akkamitti channel keessan irratti qarshii hojjechuu dandeessan kan jedhu isiniif ibsu. Suuqii ta'uu danda'a dhaabbata tokko wajjin walii galtanii moobaayila online irratti channel kana irratti gurgurachuu barbaadan yoo ta'e Mo'ee market kan jedhamu kana irratti egaa subscriber keessan sirriitti guddifadhaa. Asirratti wanti guddaan subscriber keessan guddifachuudha waan ta'eef. So amma maal gootanii asirratti akkamitti beeksisa gallakkisuu danda'a channel kana irratti kan jedhu ni dhufa. Fakkeenyaaf waa'ee bilbila tokko haarawaa yoo dhufe bilbila tokko akka gurgurtu nama walii galtaa abbaa suuqii ta'uu danda'a dhaabbata ta'uu danda'a. Walii galtanii gatii itti walii galtanii ni beektaa. Gatii fakkeenyaaf moobaayilii tokko birri 30 naa gurguru yoo inni siin jedhee ati maal goota jechuudha 31 yookaan immoo 32 gootee gurgurta. So kana gochuudhaaf akkamitti gootan bilbila san suuraa ni kaaftanii yookaan immoo waa'ee bilbila sanii waan ibsu waan guutuu suuraa ni kaaftan. Amma fakkeenyaaf viidiyoo waraabuu dandeessanii viidiyoo gabaabaa akka barbaadanitti jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun an waraabee jira bilbila kana beeksisuu waan barbaaduuf bilbila kana jechuudha. Bilbilli kun beekuu barbaada waan ta'eef so bilbila kana erga waraabdanii booda waa'ee bilbila kana sirriitti kan ibsu jechuudha. Suuraa isaa maal akka fakkaatu wanta guutuu erga waraabdanii booda asirra post gootan fiddanii jechuudha. So suuraa isaa waraabeetiin jira. So akkuma asirratti argatan bilbilli kana fakkaata. So bilbilichi isa kanadha. Suuraa isaa waraabee jira asirra gallakkisee jira. Amma maal gootan jechuudha bilbila kanneen irratti bilbila kana suuraa gallakkiftanii jirtan miti. So amma maal gootanii asirratti bilbiluma kana irratti faayidaa isaa yookaan immoo bilbilli kun maal akka fayyadu baasuu qabdanii jechuudha. So bilbila kana agamitti akka gurguramu faayidaan isaa gatiin isaa bilbila maal maqaan akka maal ta'e waan hundayyuu irra barreessuu qabdan. Kana gochuudhaaf steppiin itti fayyadamtan haala kanaa yoo ta'e suuraa bichaa garanatti isin fida waan ta'eef isa kana delete gootanii akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisu isa kana balleessaadha. Ergasii immoo maal gootanii asirratti mallattoo kaameraatti argama ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo gaalarii keessanirraa suuraa bilbila kanaa ni fiddan. So suuraa bilbila kanaa ni fidaa jechuudha. So suuraan bilbila kana fakkaata. Ergasii immoo add a caption kan jedhu ni argama. Add caption kana irratti waa'ee bilbila kanaa waan ibsu ni barreeffattanii amma fakkeenyaaf kan koo barreessee jira waa'ee bilbila kanaa kan ibsu. Ergasii immoo maal gootanii asirratti dhumarratti maal gootanii price geettan gatii jechuudha. Gatii jettan afaan price jettanii irra barreessitan price fakkeenyaaf price
kuma soddomaan abbaa suuqiitii yookaan kaampaaniidhaan walii galee soo kuma 31 godha. Kuma tokko kan kootii jechuudha kuma 31. Okay? Kuma 31 gurguramaa jechuudha bilbilli kun. Ergasii immoo maal gootanii asirratti so akkamitti akka isin fayyadu isinitti agarsiisa. Inni biraa immoo fooneettan bilbila keessan. Lakkoofsa bilbilaa kan koo haala kanaan ni barreessaa jechuudha. So isaan kanneen guutuu erga guutanii booda amma immoo maal akka fakkaatu haa ilaallu. Ergasii immoo gallakkiftan jechuudha. So akkuma asirratti argatan wanta ana asirratti gallakkise bilbilli kanaadha. Bilbilicha maal akka jedhamu asirratti arguu dandeessanii bilbila haala kanaan suuraa kaaftanii akka mul'atutti jechuudha. Wanta bilbiltichi fakkaatu kanaadha. Namni suuraa kana ni ilaala bilbila kana asitti gargalee suuraawwan kanneen ilaalee ergasii bitachuudhaaf dhufa jechuudha. So kanaafiyyuu ergasii immoo maal laala asirratti information Samsung kana fakkeenyaaf akkuma asirratti agartan Samsung Galaxy A55 5G dha. So akkuma asirratti Galaxy maqaan isaa kana jedhama. Raamiin isaa 8 fi 12 jira. Storage isaa 128 GB fi akkanumallee 256 GB dhaan jira. Main kameraan isaa egaa 50 megapixelii fi eda'uu akkanumallee 12 megapixelii eda'uu 5 megapixelii dha. Front kameraan isaa immoo 32 megapixelii dha. Displeeyin isaa 6.6 inch dha yookaan immoo 220 Hz dha jechuudha. Inni biraa immoo Android dha. Android 14 One UI 6.1 dha. Kanneen hundayyuu namtichi kun ilaala. Akkanumallee baatiriin isaa 5,000 wantoota murteessaa ta'an keessattuu baatirii, kaameraa, maqaa isaa akkanumallee raamii isaatii fi GB isaa yookaan storage isaa wantoota kanneen osoo nambisin haala kanaan ni barreessitanii fi ergasii immoo maal gootan pricii 31 dha asirra ni barreessitaniif ergasii immoo telegiraama kan karaa ittiin namni kun dubbisu asirra ni kaaya lakkoofsa bilbilaatillee akkana bilbiluu barbaade lakkoofsa bilbilaa asirra ni kaaya ergasii immoo poosti gootanii jirtan. Egaa namni bitachuu barbaadu gara chaanala kanaa yoo dhufe fakkeenyaaf chaanalli kan koo Mooyee Maarkeetidha gara Mooyee Maarkeetii kan akkuma dhufeen ni ilaala asirratti bilbilicha. Bilbilicha erga ilaalee booda ergasii immoo pricii isaallee ni ilaala erga yoo priciin kun isaaf ta'e maal godha jechuudha gara telegiraamaatiin na dubbisuu barbaada yookaan username kan koo asirra jira asirratti ni tuqa ergasii immoo gara username kan kootiin dhufa naaf barreessa waliif barreessina ergasii immoo ni gurguradha jechuudha. Karaan tokko inni kanaadha karaa bilbilaatiin illee na bilbiluu danda'a karaan chaanala keessan irratti create godhachuu dandeessan kana fakkaata. Amma immoo groupii haa ilaallu. Groupii irratti immoo akkamitti hojjechuu kan dandeessan karaan ittiin hojjetan kan telegiraamaa kan chaanalaatiin wal fakkaata garuu groupii akkamitti banachuu kan dandeessan qofa isinitti agarsiisa. Maaliif inni kun akkamitti gallakkisuu kan dandeessan karaa amma isinitti adda addummaa hin qabu waan ta'eef. Ammas groupii banachuudhaaf mallattoo irsaasii kanarra kilik gootanii ergasii immoo new group ni ergama new group kanarra kilik gootanii ergasii immoo groupii keessan irratti nama add godhachuu barbaadan asirratti tik tik gootan jalqaba jechuudha. Nama add itti gootan ergasii immoo mallattoo qastii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo groupii keessan maqaa uumtanii fakkeenyaaf Mooyee Maarkeet groupii maqama chaanala kan kootii kana groupii illee godhuu ni danda'a jechuudha. So maqaa chaanala kan kootii ammallee groupii illee godha. Ergasii immoo akkuma asirratti agartan maqaan kanaadha. Profile picture ni filadhaa fi profile picture isa duratti itti fayyadame san ammas ni fayyadamaaf jechuudha. Akka wal fakkaatuuf groupii fi chaanala illee. Sababni isaas namni kamiyyuu biraandii saniin isin beeka meeshaa elektirooniksii yoo ta'e waa'ee elektirooniksii kan ibsu suura fayyadamaadhaan fakkeenyaaf. Ergasii immoo haala kanaan banatanii jirtanii ergasii immoo save gootan raayitii mallattoo raayitii kanarratti ergasii immoo send link kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan egaa telegiraama banannee jira jechuudha. Egaa amma adjust gochuu qabdan asirratti kilik gootanii maqaa keessan irratti ergasii immoo adjust gochuu dandeessa. Add member nama itti addachuu yoo barbaadan add member kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan namoota kontaaktiiwwan of biraa qabdan kanneen irraa tik tik gochuudhaan itti dabalattan. Membarii keessan guddisuun qabdan dirqama jechuudha. Telegiraama hunda irratti iyyuu chaanalaa fi groupii irratti illee membara keessan guddifachuun dirqama. So isa kanarratti tik tik gochuudhaan ergasii irratti fiddanii booda right itti gootan haala kanaan membarii keessan guddifatan jechuudha. Add jettanii ergasii akkuma asirratti argattan 13 gahee jira jechuudha. Ammuma banee isin hanga barbaadan haga dandeettii keessanii asirra dabalachuu dandeessanii jechuudha. So kana fakkaata. Ergasii immoo akkamitti adjust godhachuu kan dandeessan isinitti agarsiisu. So groupiin kana fakkaata haala kanaan jechuudha. Ergasii immoo mallattoo irsaasii ni argamti. Erga maqaa irratti kilik gootanii booda mallattoo irsaasii irratti kilik gochuudhaan groupii kana group type kan jedhu kana isa kana sirreeffachuu qabdan. Maaliif groupiin kun private dha. Namni kamiyyuu arguu hin danda'u. Namni arguu hin danda'u jechuudha. So asirra kilik gochuudhaan egaa username keessan groupii keessan garamitti jijjiirtanii public gara public itti groupii typing keessan public dha. Namni kamiyyuu akka ilaalu gochuudha. Ergasii immoo public linkii create gootan kan groupii kana. So tokkotti fayyadamee miti kan durattis so isa kanas kudha tokko yoo danda'e inni danda'a inni kun chaanala inni kun gruppiidha garagara so haala kanaan ergasii immoo linkii uumtanii jirtanii jechuudha so ergasii immoo isa kana save gootan so save erga gootanii booda duubatti isin beeksisa isin deebisa akkuma asirratti argamu wantoota baay'ee itti fayyadamuu dandeessanii kanaan duras gruppii akkamitti banachuu akka dandeessan waan isin agarsiiseef wantoota hafan ilaaluu dandeessan gruppii banadhee jira egaa gruppiin kan koo public godhee jira linkii create godhee jira egaa profaayilii haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii wantoota bal'aa isinitti agarsiisee jira waan ta'eef amma baay'inaan hin barbaachisu kana caalaa jechuudha so membarii edachuu yoo barbaadan maal gootanii asirratti kilik gootanii ergasii immoo add member kan jedhu kanarra kilik gochuun kontaaktii keessan irratti
haala kanaan jechuudha. Haala kanaan edachuu dandeessanii jechuudha. Amma akkamitti post godhaa gruppii kan koo irratti jechuu dandeessanii gruppii keessan irratti akkamitti post akka gootan isinitti agarsiisu. Ati bakka gaalarii kanarratti kilik gochuudhaan ammas suuraa duratti san asirratti illee post godha jechuudha. Suuraa san ni filadha. Ergasii immoo add caption kan jedhu irratti immoo waa'ee moobaayila kanaa kan ibsu ni uuma. Ergasii immoo jala irratti maal uumtan jechuudha. Piraayisii uumtan jalqaba irratti piraayisii gatii itti gurgurtanii jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin isaa qarshii meeqaa jennu 31,000 jennu. Akka fakkeenyaatti isinii kaasaa jira. So 31,000dha piraayisiin isaa. Ergasii immoo delivery illee qabaachuu danda'a. Delivery yoo qabaate delivery hin qaba yookaan immoo geejjiba ittiin geessitaniif hin qaba jechuu dandeessanii. Deliveryidhaaf immoo hangama kafalchiistanillee namoota fageenya irratti argamaa yoo ta'e kaa'uu ni dandeettan qarshii jechuudha. Ergasii immoo kontaaktii keessan fakkeenyaaf Telegram. Kontaaktii keessan kan Telegrama, kan Imo, kan barbaadan linkii asirra kaa'uu fi dandeessan. So ergasii immoo asirratti mallattoo meseejiitu argama isheerra kilik gootan. Ergasii immoo maal akka fakkaatu bilbilichi kanaadha akkuma asirratti agartan suuraalee viidiyoo gabaabaallee waraabuu dandeessanii waa'ee bilbila kana haasa'uu dandeessan viidiyoo gabaabaa haala kanaan jala irratti immoo waa'ee bilbila kana ibsu asirratti ni barreessanii jechuudha. Akkuma duratti isiniif agarsiise jechuudha. Ergasii immoo karaa kanaan isin qunnama namni kun jechuudha. So gruppii irratti illee haala kanaan jechuudha. Egaa isaan kanneen ammoo gruppii keessanii fi chaanala keessan kan Telegrama guddifachuudhaaf gruppiiwwan adda addaa irratti namaaf share gochuu akkamitti danda'a jechuu dandeessanii namaaf share gochuu barbaadan egaa gruppii keessan irra seentanii ergasii immoo linkii keessan irra qaqqabuudhaan isa kana koopii gootanii nama barbaadaniif share gochuu dandeessan koopii gochuu dandeessanii koopii linkii kennuun argama gruppiiwwan adda addaa irratti beeksisuu dandeessan wanta isin kennitan irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Gruppiin keessan illee waluma fakkaata haaluma amma isinitti agarsiise kanaanii gruppii irratti illee gara gruppii keessanii erga seentanii booda asirra linkii kana namaaf share gochuu yookaan immoo koopii linkii gootanii irra barreessitanii nama gruppiiwwan adda addaa gallakkisuudhaan beeksisuu dandeessan. So haala kanaan jechuudha. Egaa guutumaan guutuutti gruppii mataa keessanii fi chaanala mataa keessanii banattanii akkamitti irratti hojjechuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Egaa guutumaan guutuutti viidiyoo kana keessatti akkamitti chaanala keessan Telegrama banachuu dandeessan, akkamitti immoo gruppii keessan kan Telegrama banachuu dandeessan, akkamitti irra hojjechuu dandeessan kan jedhu isiniin dhaqqabee jira. Riisarchii godhaatii irraa fayyadamaadha. Warroonni irraa fayyadamtan immoo keessaan na dubbisuu dandeessanii gaafis yoo qabaattan immoo Telegrama kan koo as jalatti argama. Telegrama sana na dubbisuu dandeessan, lakkoofsa bilbilaa kanarratti na dubbisuu dandeessan karaa barbaadan hin argattu waan ta'eef wantoota dabalataa yoo jiraate kan isiniin dhaqqabu ta'a. Akka fayyadamtan abdiin qaba. Paartii lammaffaa irratti immoo kutaa isa itti aanu kiriptookaransi irratti akkamitti hojjechuu akka dandeessan kan jedhuu fi baay'eetu jira jechuudha. Karaan Telegraam ittiin hojjettan paartii lammaffaa keessatti kan ilaallu ta'a. Paartii kana keessatti isinitti agarsiisee jira. Irraa fayyadamaadha. Egaa viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.